Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkasumallee karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kale immoo baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufe. Akkuma jedhe baankii jijjiiree tanaan qabadhee dhufa. Garuu karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Qabadhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe nan jijjiira jechuudha. Guyyaadha guyyaatti nan jijjiira. Maaliif dhaabbataadha karaa baankiitiin waan ta'eef fakkeenyaaf guyyaa kalee akkuma jedhe baankii Oromiyaati. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashii dheengadda immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii kan jedhu viidiyoo dheengadda keessatti illee hojjetee tanan jira jechuudha. Egaa gabaabumatti nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Daqiiqaa gabaabaadha waan ta'eef yeroo baay'ee namatti fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kun immoo viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu warroota Itoophiyaan fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa Itoophiyaan ala karaa maallaqaa gara Itoophiyaatti ergatanii dallaaladhaan meeqa naatee jechuudha. Salphumatti viidiyoo kana keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Isa nani dubbadhe kanaan jedhe kana tokkicha isaanii dubbadhe kanaan birrii qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarii Ameerikaa waan dubbadhe doolaarii Ameerikaa mana jedhe sanaan birrii qabdasan baay'ifattu jechuudha. Salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Irra eeggattanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Dallaaladhaan meeqa naatee jechuudha. Irra eeggattanii argachuu hin danda'ama jechuudha. Karaa Itoophiyaa akkasumallee guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin illee biyyoota akkuma jedhe biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 kana keessa immoo biyya 6 kana keessa tokko keessoo jiraattan birrii karaa baankiitiin yoo ergattan jechaadha. Baankii Hawaashiin isa nani jedhe kanaan isallee baay'istanii birrii keessa nama isinii ta'u irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti jechuudha. Akkuma beekamu immoo kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala Kuweet, Dinaara Baareen, Dinaara Chaayinaa Yowaanii, Joordaan, Dinaara Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Biraankii, Koroonnaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itobilaakmaarketiin baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee har'aaf kalee sunuma dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dabalee jira karaa itobilaakmaarketiin baay'ee qaalee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee kanan qabadhee dhufe guyyaa har'aa baankii Hawaashiin akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Kanan qabadhee dhufe biyyoonni 6 isaan kanaa jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 13 jechuudha. Dhugaa birrii 100 fi birrii 66 baay'ee dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti baay'ee qaalee jira jechuudha. Doolaariin dabalaatuma jira biyyoonni hundumtuu jechuudha. Har'aaf kalee baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo jechaadha Ameerikaa doolaariin tokko immoo karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 21 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 20 fi saantiba 60. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha. Birrii 88 fi saantiba 19 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 7 fi saantiba 92. Omar Riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 31 fi saantiba 66. Kan itti aanu Duubaa Dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 18.
Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin birrii 33 fi saantiba 22. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 25. Akkasuma Saawudi Arabiyaa riyyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 32 fi saantiba 53. Kan itti aanu Kuweetii diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 43 fi saantiba 54. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 40 fi saantiba 23. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yeewwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 12. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 09. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 39. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma jedhe baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 69. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 87. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 51 jechuudha. Kan itti aanu Iswiiz biraankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 5 fi saantiba 92. Koronnaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 18. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 09. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 41. Kan itti aanu Yemen rihaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Israa'el shikiliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 34. Kan itti aanu Hindiyaadha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 91 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu numan dubbadhaa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Limneenii jechaadha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa biyyattan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birriin Paakistaan birrii Yemen birrii tokko biyya sanii birrii tokko Itoophiyaan ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala birrii Paakistaanii fi birrii Yemenii jechuudha. Kanaafuu isinillee paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Kan fudhattanii doolaariidha jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jiru jechuudha. Ani asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee doolaarii ani 3 maqaa dha'ee malee doolaaronni immoo baay'eetu jiru jechuudha. Ani beeknillee kan ani beekullee baay'eedha jechuudha. Maqaan birriin biyya sanii doolaariidhaan waamamu baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Ani 3 maqaa dha'ee malee doolaaronni baay'eedha jechuudha. Isin garuu kan akka fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaa biyyatanii Ameerikaa
doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaaniif beeruuti mana madaabii jirtan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiima 13 herreeggattu jechuudha. Karaa itooblaakmaarket yoo ergattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaash yoo ergattanii jechuudha. Doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 35 fi saantiima 21 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha karaa baankii Hawaashiin ergattanii jechuudha. Egaa salphumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.